gooftaa kadhanneetu sagalee waaqayyoo wajjiniin dhageenya. Barri mootummaa kee dhuma kan hin qabne bara jijjiirtee bara baraan kan jiraattu mootii nagaa. Ayyaana kee ulfina kee jabina kee harka waaqummaa kee nu wajjin jiruuf guddaa maqaa kee si galateeffanna. Nu wajjiniin jirta nu baattee nu fiddee namarraa nu taasiftee. Yaa Waaqayyo jireenya keenya namummaa keenya kaayyoof akeeka keenya nama salphinaa nu taasifne nu wajjin taatee nu fiddee nu milkeessite. Warra siin milkaa'e warra siin gargaarame warra ayyaana kee wajjiniin taate warra ulfina kee wajjiniin taate warra dibata kee wajjiniin taate warra simboo kee wajjiniin taate tu yaa Waaqayyo gooftaa. Fuula keetti argamees galateeffamaa abbaa keenya mootii waaqaaf lafa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa baay'atu. Maqaa nama Naazreeti Yesuus Kiristoosiin isa nu jaallatte isa nu wajjin taate isa harka nu qabdeen guddaa maqaa kee galateeffanna. Mootii nagaa hangafa nagaa waaqa jiraataa sodaatamaa lama Waaqayyoo maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa baay'atu. Carraa kana situ nu laata. Carraa akkasii situ nu laata. Carraa jireenya akkasii situ nu laata. Carraa yaa Waaqayyo gooftaa yeroo kana si galateeffachuu situ nu laata. Dubbii keetiin sagalee keetiin akka yaa Waaqayyo wal tajaajiluuf carraa akkasii situ nu laata. Siin darbine siin oolle siin tarkaanfanne du'arra siin darbine maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan barruu kee nu baateef bara baraan ulfina kee nu wajjin ta'eef bara baraan yaa Waaqayyo gooftaa harka waaqummaa kee nu wajjin ta'eef galanni siif haa baay'atu. Warratti gargaarteetu si galateeffata. Warratti wajjin taateetu si galateeffata. Warratti harka qabdeetu si galateeffata. Warratti ulaa rakkinaatti wajjin taateetu si galateeffata. Warratti yaa Waaqayyo gooftaa machaa rakkinaaf gaddafan banin dhaggeeffatu keessatti wajjin taate harka qabdee siin darbee namarraatii si galateeffata. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Waldaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Akkuma kana dhaloota iddoo adda addaatii dhufan yaa Waaqayyo gooftaa sagantaa kana hirmaattuu sagantaa kanaa warra ta'aniif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Baay'een kana hin argine, baay'een kana bira hin geenye, baay'een kana yaadanii bira hin geenye, baay'een kana akeekanii bira hin geenye, baay'een yaa Waaqayyo gooftaa jireenya isaanii keessatti yaadanii kana bira hin geenye. Ati dabarsitee fiddee guyyaa har'aa kana kan laatteef dhaloota kanatu si galateeffata. Dhiiga hoolichaatiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfinni siif haa ta'u. Karaa kee jiraanneer, karaa kee darbineer, karaa kee dhufnee nama har'aa taaneer, barruun kee nu dabarseer, harka kee nu dabarsee fidee nama har'aa nu taasiseef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa baay'atu. Ulfaadhu gooftaa koo, ulfaadhu galanni siif haa ta'u. Barruu kee nu baateef galanni haa ta'u. Ayyaana kee nu wajjin ta'eef galanni siif haa ta'u. Fayyisuu kee nu wajjin ta'eef galanni siif haa ta'u. Egaan si galateeffachaa yeroon kun daqiiqaan kun yaa gooftaa yeroon kun yaa Waaqayyo yeroo itti nutti dubbattee hidhaa keenya hiiktu yeroo itti nutti dubbattee wanjoo keenya cabsitu yoo itti dubbatte gaaffii namaatu deebi'a yoo itti dubbatte hidhaa namaatu hiikama yoo itti dubbatte lafa kufee dhalooti kaanii deemsa haaraa jalqabu yoo itti dubbatte danqamaaf lola hamaa keessa kan jirattu mo'icha guddaa argata yoo itti dubbatte yaa Waaqayyo wanna dhaloota kana jalaa dideetu wanna yaa Waaqayyo gooftaa isaan itti yaadanii kunnatti ulfaata jedhantu karaa laataaf yoo itti dubbatte yaa Waaqayyo gooftaa machaa dhaloota kan qabetu iddoo gadhiisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa haleluuyaa ulfina keen sagalee keen jecha keen dubbii keessa dhaa namaa hiikuun sagalee keessa wanjoo namaa cabsuun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa dubbadha. Ati dubbannaan gaadha, ati dubbannaan dhugaa, ati dubbannaan gaadha jireenya keenya bara keenyaaf kaayyoo keenyaaf akeeka keenyaaf ati dubbannaan gaaffii keenyatu deebi'a. Ati dubbannaan yaa Waaqayyo gooftaa hidhaa dhalootatu hiikama. Dubbadhu si dhageenya waan ati jettu si dhageenya dubbadhu si dhageenya ergaa nuuf qabdu si dhageenya waan nuuf yaadde si dhageenya maqaa gooftaa Yesuusiin kallattii barbaaddeen dubbadhu kallattii ofii kee yaaddeen dubbadhu ilaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana dhaloota kanarraa bara isaanirraa yaa Waaqayyo sagalee kana kan dhagaan yeroo kana kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanjoon isaanirra jiru yaa Waaqayyo gooftaa machaa jireenya isaanii kan goonu nagaa isaanii kan goonu sagalee kanaan yeroo kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gabaa jedhu በኢየሱስ ስም ገባ jedhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa nama Naazreeti Yesuus Kiristoosiin maqaa isa du'ee du'a mootee kee Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee ulfina kee ulfina Waaqayyoof kan hin taane yaada kee yaada Waaqayyoof kan hin taane akeeka kee akeeka Waaqayyoof kan hin taane bara dhaloota kanarraa nagaa dhaloota kanarraa adeemsa dhaloota kanarraa dhiiga hoolichaatiin gabaa jedhan
በኢየሱስ ስም ገብሃ ጀዳን ኡልፍነ ኬፍ ከንንታን ዲፕነ ባቴ ኢቤ ባቴ ያዶ ባቴ ከንዴ ሰገሌ ኬትን ይሮ ከና ካሴ ሃሩኩተም ዲፕናፍ ያዶ ኬሰ ከንጀራን ኢቤ ደዳ ኬሰ ከንጀራን አመ ሰገሌ ከናን መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ብሊሳ ሃባን መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ሂዳራ ሂኪራ bara isaanirraa jireenya isaanirraa mul'ata isaanirraa abjuu isaanirraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin deemsa isaanirraa yeroo kanaa kaasee hidhaa hiikira maqaa gooftaa Yesuusiin hidhaanirraa haa hiikamu maqaa gooftaa Yesuusiin hidhaanirraa haa hiikamu maqaa isa du'ee mootii kee Yesuus Kiristoosiin hidhaanirraa haa hiikamu yeroo kanaa kaasee bara isaanii kan qabe jireenya isaanii kan qabe namummaa isaanii kan qabe harka kee harka waaqayyootiin daqiiqaa kanaa kaasee sekendii kanaa kaasee humna dhiiga holichaatiin irraa kan rukutame haa ta'u በኢየሱስ ስም kan rukutame haa ta'u በኢየሱስ ስም kan rukutame haa ta'u jireenya isaanii kan loon bara isaanii kan loon kaayyoof akeeka isaanii kan loon mul'ata isaanii kan loon harka kee harka waaqayyootiin yeroo kanaa kaasee haa qabamu dhiiga Kiristoosiin nagaan irratti haa ta'u dhiiga nama Naazreeti Yesuus Kiristoosiin amma iddoo isaan jiranitti amma gola isaan jiranitti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa isa du'ee du'a mootii kee Yesuus Kiristoosiin nagaan irratti haa ta'u ati nagaadha ati boqonnaadha maqaa gooftaa Yesuusiin lafa sagaleen kun qaqqabe nagaan haa ta'u haleluuyaa lafa sagaleen kun qaqqabe maqaa gooftaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee dhiiga holichaatiin nagaan haa ta'u በኢየሱስ ስም nagaan haa ta'u በኢየሱስ ስም nagaan haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin sagaleen kee hidhaayika dubbiin kee wajjoo cabsa yeroo kanaa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee waaqarraa dubbiin kee waaqarraa kee dhaloota kanarraa hidhaayifu galatuun ulfaadhu eebbifame dubbii keessa jiraataa isa amanamaa isa dubbii dhugaa of keessaa qabu isa hiikama of keessaa qabu maqaa gooftaa Yesuusiin waaqarraa kennutti dubbadha sagalee keen kan mormu dubbii keen kan mormu yaa waaqayyo gooftaa dhaloota kanarraa haa rukutamu galatoom ulfaadha ayyaanni kee ulfinni kee jabinni kee harki waaqummaa kee dhiiga Kiristoos Yesuus Kiristoosiin nu wajjiniin haa ta'u yaada kee nutti dubbadhu fedha kee nutti dubbadhu waan ofii kee yaadde nutti dubbadhu waan ofii kee akeekte nutti dubbadhu yaada garaa kee nutti dubbadhu waan ofii kee yaadde nutti dubbadhu dhiiga Kiristoosiin waan ofii kee yaadde waan ofii kee barbaadde ati nutti dubbadhu galatoom ulfaadha eebbifame kunoo yeroo kanaa kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin obboloota koo irratti nagaan haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan irratti haa ta'u jireenya isaanii gubbaatti nagaan haa ta'u bara sana irratti nagaan haa ta'u kaayyoof akeeka sana irratti nagaan haa ta'u nagaan kee ayyaanni kee irratti haa ta'u ulfinni kee irratti haa ta'u yaa gooftaa amma yeroo kanaa kaasee dhibeen kam maqaa dhiiga holichaatiin qajjiisa mataa isaanii kaasee maqeensa miila isaaniitti yeroo kanaa kaasee yaa waaqayyo gooftaa dhukkubi garaachaa dhukkubi mataa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee dhiiga holichaatiin kanaan jeeqamaa kan jiru ammaa kaasee gabirraa haa jedhu በኢየሱስ ስም gabirraa haa jedhu galatoom ulfaadha nutti dubbadhu nu wajjin ta'e sitti nu jaallatte gooftaa Yesuusiin ameen bi gooftaa keessaa laf tokko dubbiseenu dubbii waaqayyoo wajjiniin ilaalla hojii ergamootaa boqonnaa 28 lakkoofsa tokko kaasee kan jiru maqaa gooftaan dubbisa akkas jedha nu iddoo erga oollee biyyichi bishaan keessaa sun Malaaxiyaa jedhamee akka uumu barre namoonni biyya sanaas jaalala guddaa nutti agarsiisanii bokkaan roobaa hin dhaamotas waan tureef abidda qabsiisanii hunduma keenya ofitti waaman Phaawulos hanxaxii qabaa tokko ammaaree abiddatti naqnaan boomni hadhaa qabu tokko qoranicha keessaa ho'aa abidda utuu baqatuu harka Phaawulos hin ciniine namoonni biyyasiis immoo boficha harka Phaawulositti rarra'u yommuu argan namichi kun nama gumaa ta'uunsaa hin mamsiisu galaana nyaatamu yoo oleeyyuu adabbiin gumaa isa hin jiraachisuu waliin jedhan Phaawulos garuu boficha abiddatti gad urgufee homtuutti nammaan isaan immoo amma hiitaa yookiis amma lafa dha'ee du'aa jedhanii eegan yeroo dheeraa eegaa turanis waan tokkollee akka irratti hin ta'in arginaan yaada isaanii geeddaranii inni waaqayyo tokko jedhanii kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti kan arginu kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti nutti dubbatu ergaa guddaan kutaa macaafa qulqulluu kana keessa jiru boqonnaa 27 duukaa wajjin wal qabata waan boqonnaa 27 wajjin wal qabata nu iddoo erga oollee booddee jechuudha kun maal agarsiisa kan jedhu boqonnaa 27 keessa deemtanii gaafa laaltanii Phaawulos namoota wajjiniin galanii markaban utuu deemaa jiranii namoota baay'ee wajjin namoota 276 ta'anii utuu markabaan adeemaatu jiranii adeemsa markaba isaan keessa jiran irratti qilleensi ka'ee goolamni ka'ee gaafa goolamni irratti ka'u namoota raafamanii dhumni irra kanaa booddee abdiin hin jiru maal ilaalaniitu raafaman gaafa jettanii qilleensa ilaalaniitu
haala irratti ka ilaalaniitu waan isaan irratti ta'e ilaalaniitu dhumneerra kanaa booddee abdiin hin jiru nuuf abdiin hin jiru nu jiraachuu hin dandeenyu kanaa booddee abdiin qabnu jedhanii raafama keessa galan dhiphina keessa galan haa ta'u gaafa isaan dhiphina keessa galan kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti namooti hedduun akkas jedhan kottaa tarii nyaata nuti baay'ee itti ulfaachuu danda'a galaa nuti qabannee jiru itti ulfaachuu danda'a waan ta'eef galaa qabdan gaggataa jedhanii galaa isaanii daddarbatanii akkasis jedhan hin nyaatinaa tarii nyaata yeroo nyaannu itti ulfaachuu dandeenya waan ta'eef markaba kanatti ulfaachuu dandeenya waan ta'eef nyaata sin nyaatinaa homaayyuun godhinaa jedhanii erga akkaataa sanaan itti manii booddee ammas itti caale ammas raafamni itti caale ammas dhiphinni itti caale ammas goodamni itti caale haa ta'u yeroo sana Phaawulositti yeroo inni dubbatu argina maal jedha namoonni baay'een dhumneerraa banneerraa kanaa booddee as keessaa ba'uun hin danda'amu kanaa booddee kana keessaa baanee darbuun hin danda'amu kan jedhan du'a ofirratti dhaggeeffachaa jiru maaliif haala isaan keessa jiranitu iddoo isaan keessa jiranitu waan jireenyaaf hin malledha waan akka namni jiraatuuf waan isaaniif hin eeyyamnedha. Akka garuu ergaa tokko isinitti hima. Haalatti keessa jirtu jireenya siif hin eeyyamu yoo ta'e, haalatti keessa akka ati gammaddee gooftaa duukaa jiraattu siif hin eeyyamu yoo ta'e, haalatti keessa jiraattu darbuu siif hin eeyyamu yoo ta'e, gooftaan keenni si waame, abbaan keenni si waame akka ati darbitu si nama dhibu. Kanarraan kan ka'e haalli isaanii ulfaataa waan ta'eef jireenyi isaan keessa jiraatan wanti isaan keessa jiran ulfaataa waan ta'eef gadduutti ka'an bootti ka'an haa ta'u waaqayyo kan gara Phaawulos ufee itti dubbate akkas jedhe caccabi markabaan ta'a markabin caccaba garuu isin keessa lubbuun nam tokko iyyuu hin ba'u raafamni hin ta'a caccabi markabaa hin ta'a markabi caccabuun ishee hin oolu garuu isin keessa lubbuun nama tokko hin ba'u kan jedhu sagalee dhage. Ilaa firoota koo waan nama nyaatu keessatti waan nama liqimsu keessatti siif sagaleen jira sagalee qabaannan hin ceeta sagalee qabaannan hin darbita sagalee qabaannan humtuu sirratti hin ta'u sagalee qabaannan jireenya kee irratti humtuu hin ta'u sagaleen si keessa jiraannan siif sagaleen jira taanan humtuu sirratti hin ta'u waan nama dhibu erga waaqayyo irraa dhaga'ee booddee Phaawulos namoota sanan akkas jedhe yaa namoota nana dhaga'a amma iddoo jirtanii dhaga'a nyaata keessanis nyaadha nyaata dhiisaniiru nyaata keessanis nyaadha waan of harkaa qabdan sin gatina waaqayyo danaa halkan gara koo dhufee dubbii tokko irratti dubbate akkasinaan jedhe caccabi markabaa yoo ta'eyyuu isin keessaa lubbuun nama tokkoo hin ba'u jedhee waaqayyo nutti dubbateera haaleluuyaa lubbuun akka hin baan lubbuun nama tokkoo akka hin baan lubbuun nama tokkoo du'atti dabarfamtee akka hin kennamne waaqayyo dana dhufee natti himeera lubbuun nama tokkoo hin ba'u. Ameen haleluuyaa waan isiniin jedha firoota koo raafamaaf addunyaa irratti ka'e keessatti ergaan tokko sirratti homtuu hin ta'u duuni sirratti hin ta'u salphinni sirratti hin ta'u gadda sirratti hin ta'u yeelloon sirratti hin ta'u yeelloon dhiphinni jireenya kee irratti hin ta'u harki waaqayyoo si oolcha waaqayyoo si dubbatee si oolcha sitti dubbatee si oolcha raafamaa dhiphataa yaadda'aan deddeebi'u harka waaqayyoo si wajjin ba'eera harki si dabarsu harka waaqayyoo si wajjin hin ba'eera harki si ceesisu harka waaqayyoo si wajjin hin ba'eera gooftaa duukaa deemaan nyaatamtu gooftaa duukaa deemaan salphattu gooftaa duukaa deemaa galaana hin nyaatamtu haleluuyaa inni akka kamiyyoo jabaate galaanni akka kamiyyoo jiraate homtuu sirratti hin ta'u waan nama dhibu kutaa macaafa qulqulluu keenya keessatti Isaayyaas 43 lakkoofsa amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el waaqayyoon si uume si tolche ani si fureera hin sodaatin ati kan kooti jedhee maqaa keetii si waameera yommuu ati bishaan keessa adeemtu bishaan si fudhatee hin badu abidda keessa yommuu darbitu arrabni abiddaas rakkinni jira qorumsi jira maal jechuudha bishaan keessa yommuu adeemtu bishaan si fudhatee maal jechuu barbaadeeti akka galaanatti nama fudhatee darbuu barbaadu jira ati garuu haftee jiraata dhiiga holichaatiin hafii jiraata rakkina irraa hafii jiraata qorumsa baraa irraa hafii jiraata haala dhalootatti deemsa dhoowwee irraa ati hafii jiraata maqaa gooftaa Yesuusiin hafii jiraadhoti maal jedha arrabni abiddaas hin qabatu maal rakkinni akka abiddaa gubu yoo jiraate iyyuu keessa darbitee jiraatta keessatti naftu haleluuyaa ergaa guddaadha kun keessatti darbitee jiraatta rakkina abiddaa akka abiddaa sana keessa darbitee jiraatta rakkina akka galaanaa nama fudhatee darbuu barbaadu sana keessa darbitee jiraatta ofirratti dubbadhu yeroo kana sagalee kana dhageessee kan jiru ati darbitee jiraatta haleluuyaa darbitee jiraatta sirratti hin ta'u darbitee jiraatta rakkinni amma kamiyyoo jiraate darbitee jiraatta qorumsa amma kamiyyoo jiraate darbitee jiraatta yeelloon amma kamiyyoo jiraate darbitee jiraatta sagalee kanaan darbitee jiraatta abidda keessa yommuu darbitu hin gubattu arrabni abiddaas hin qabatu galaana keessa yommuu deemtu galaanni si
si fudhatee hin badu, si fudhatee hin deemu. Maaliif jabaatu si wajjin hin jira, sagaleetu si wajjin hin jira, humna waaqayyootu si wajjin hin jira, irreerqa waaqayyootu si wajjin hin jira. Ameen, haleluuyaa. Sirratti hin ta'u, duuni sirratti hin ta'u, salphini sirratti hin ta'u, gaddi sirratti hin ta'u. Utuu ta'ee booddee ergi caccaba markabaa bira darbanii booddee markabi caccabi markabaa yoo ta'e iyyuu lubbuun nama hundumaa laga gamatti ergicee booddee namoonni biyya sanaa jedha lakkoofsa boqonnaa 28 irra kan jiru lakkoofsa tokko irratti namoonni biyya nuyi erga oollee booddee inni jedhu kuni nuti galaanicha ergiceene booddee gamatti ergiceene booddee maaliif markabi caccabi markabaa ta'eera ergi nuti ceene booddee namoonni biyya sanaa jaalala guddaa nutti agarsiisanii maaliif wangeelatti lallabuuf gara sanatti deemaa jiru waan ta'eef jaalala guddaa nu agarsiisanii nu jaallatanii nu simatanii bokkaan rooba hin dhaamota waan tureefidha. Bokkaan rooba hin dhaamota waan tureefi abidda qabsii eegan maaliif jennaan hin qorra bokkaatu rooba waan ta'eef abidda qabsiisanii eegan. Lammaffaan immoo galaanarra deemaa turan hin qorra mataa isaatti rakkisaadha. Galaanarra adeemaa waan turaniif galaana gubbaa deemaa waan turaniif galaana gubbaatti eegamaa waan turaniif waan nama hin qorra waan ta'eef abidda qabsiisanii eeganii waan nama utuu sana abidda qabsiisanii jaalalaan simatanii biratti Phaawulos adii qabaa tokko maaree dachatti naquuf jennaanedha. Ho'aa abiddaa utuu baqatu harka Phaawulos hin ciniine harka Phaawulos gaafa ciniinu namoonni iddoo sana jiran namoota isaan jaallatanii isaan simatan suni jecha tokko kaasanedha. Galaana nyaatamuu yoo ooleyyuu namicha kana adabbiin gumaasan jiraachisu. Maaliif namni biyya keenya keessatti bofaan iddamee ergi bofaan iddamee jireenyatti jiraachuu waan hin dandeenyeef amma milikkitootii akkasiitti irratti tokko inni ta'a erga iddamee booddee milikkiti irratti ta'u inni ta'a erga itee booddee hin du'a achumatti du'a. Namni bofaan iddamee biyya keenya keessatti jiraachuu hin danda'u jedhan maalinni galaana nyaatamuu yoo ole yoo adabbiin gumaasan jiraachisu kan isaan jedhanii qeeqa akkasiirra kaan kun maalinni tarii tokko isinitti hima. Phaawulos utuu gara sagalee waaqayyoo yookiis waamicha gooftaatti dhufan ari'ataa ture lubbuu namoota baay'ee harkatti ba'aa ture namoota baay'ee miidhaa ture jedhi seenaa isaa hin beekti. Seenaa isaa yoo beekan iyyuu akkas jedhan adabbiin gumaasan jiraachuu namichi kun jiraachuu hin danda'u jedhan waan nama dhibu. Waaqayyo nama kana dhiiseef yakka isaa dhiiseef waame wanta inni yakka hundumaa isaaf dhiisee qulqulleessee waame hojjetaa isaa godha. Isaan garuu adabbiin gumaasan jiraachisu rakkoo qaba jiraachuu hin danda'u kan jedhu irratti labsu waa tokko jiraachuu hin danda'u jiraachuu hin dandeessu waan sin jedhee sirratti labsu jedhu urgufattee keessaa baataati darbitee jiraatta. Hamaan sirratti eegaa jiraniitu Phaawulos buuf sana fuudheetu haleluuyaa isaan du'a irratti eegaa jiru. Isaan du'a jireenya isaarratti eegaa jiru. Hin du'a irratti eegaa jiru. Hin salphataa irratti eegaa jiru. Maaliif wangeela qabatee bee sagalee waaqayyoo qabatee bee hin du'a jedhanii utuu irratti eeganii urgufatee darbe. Waa tokko isinitti mafroota koo waan biyya liqimsetu sin liqimsuusin waan dhaloota hedduu liqimsetu sin liqimsuusin waan namoota hedduu liqimsee hambifatetu sin hin hambifatusin maaliif harka waaqayyootu si wajjin hin jira. Jabina harka waaqayyootu si wajjin hin jira. Irree harka waaqayyootu si wajjin hin jira. Waan tokko gara kadhannaatti gal waan nama dhibu gaafa inni abiddatti urgufee utuu itti hammaachuu didu jecha tokko kaasan akkas jedhan inni homtuu san dandeenye kuni duuni kana irratti hojjenne kun namoonni sun achi dhaabatanii yaada isaanii geeddaranii maaliif kan jedhu amma du'a kan jedhan kuni du'uu hin danda'u. Diinumti kee ammaa kaasee yeroo kanaa kaasee yaada isaa jijjiira. Du'a kan sirratti labsa waa mucaa du'u miti, mucaa duutu miti, mucaa karaatti haftu miti, mucaa haalli karaatti hambisu miti, mucaa rakkinni karaatti hambisu miti, mucaa karaa fagoo deemtudha sin jedhee dhugaa sii ba'a. Amma du'a irratti utuu eeganiitu amma immoo akkas jedhan kun hin duuduun irratti hin ta'u mucaa waaqayyooti ilma waaqayyoo ta'uun isaa hin oolu duun irratti hin ta'uudhaan. Amma yoo tokko sin jedha wanni biyya sin irratti eege rakkinni biyya sin irratti eege duuni biyya sin irratti eege yeelloon dhaloota sin irratti eege jireenya keessa irratti hin ta'u hin maaraatiyaas haleluuyaa darbitee milkoofta
arkabaate milkoofta rakkin arkabaate milkoofta yeelloo arkabaate milkoofta waan simarse arkabaate milkoofta yeelloo simarse arkabaate milkoofta du'a jireenya kee marse arkabaate jiraatta waan sin jedha ganama yeroo kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ilaame rakkina keessan jira dhiphina keessan jira maalan ta'a maa garamittan baajetta waan sin jedha hin ciita hin darbita inni biyya sirratti eege in aloo sirratti dhaggeeffate sirratti hin ta'u ba'aa sitti akka waaqayyoo sirraa qolateera yeelloo sitti ulfaate akka waaqayyoo sirraa qolateera du'a sitti ulfaate waan jireenya kee marse garamittan ba'a wayyoo liqinfameera jettaayi achi keessaa butee kan si baasu ooraadiyaas haleluuyaa ani waa tokko isinitti hima ergaa sagalee waaqayyoo kanaa isinitti Phaawulos faan galaana gubbaa otoo deemanii duuni gaafa irratti labsame darbanii jiraatan ceebooddee bofaan gaafa iddamu gaafa hin du'a jedhan du'arra darbee jiraata maaliif kakuu turra jira sagalee turra jira dubbii turra jira baga sagalee sirra jiraate malee baga kakuun waaqayyoo sirra jiraate malee baga dubbiin gooftaa sirra jiraate malee homtuu sirratti jabaan harka waaqayyoo baga si wajjin jiraate malee jabaan irree waaqayyoo baga si wajjin jiraate malee jabaan fayyisuu ooraadiyaas jabaan fayyisuu waaqayyoo baga sin duukaa jiraate malee homaan taatan darbitanii jiraata rakkinadhaan injifattee jiraatta dhibeedhaan injifattee jiraatta qorumsadhaan injifattee jiraatta moocha siif laatee gara ulfinaa gara isa caalutti kan si dabarsu harka waaqayyoo si wajjiniin jira eebba caalutti ulfina caalutti dibata caalutti simboo caalutti kan si dabarsu harka waaqayyoo si wajjiniin kan caalutti darbitee jiraata du'ootuu sirratti eeganii salphinootuu sirratti eeganii isa caalutti darbitee jiraata ammas ergaa kana irra deebi'ee sirratti hin ta'u darbitee jiraata duuni sirratti eegame sirratti hin ta'u darbitee jiraata yeelloon sirratti eegame sirratti hin ta'u darbitee jiraata dhiphiniif gaddi sirratti eegame sirratti hin ta'u gooftan sii fudhate akka kana jedha Sefaaniyaa boqonnaa 3:15 isa sitti faradame sana waaqayyo sirraa kaaseera diinota kee sirraa deebiseera maal isa sitti faradame jireenya keetti faradame sana maal ta'eera waaqayyo sirraa kaaseera diinota kee sirraa deebiseera maaliif akka ceetu siif eeyyamame waan ta'eef akka darbitu siif eeyyamame waan ta'eef gooftan kee yeroo kana kaasee diina kee sirraa deebiseera isa simarse sirraa deebiseera du'a simarse sirraa deebiseera yeelloo simarse sirraa deebiseera dhiphina simarse sirraa deebiseera maqaa isa du'a mootee keen yeroo kana kaasee aduun qajeelummaa gooftaa biraa kan ta'e mootii waaqaaf lafaa biraa kan ta'e sirratti ba'eera homtuu sirratti hin ta'u tu jireenya kee irratti hin ta'u gaddi kam jireenya kee irratti hin ta'u yeelloon kam jireenya kee irratti hin ta'u dhiphinni kam jireenya kee irratti hin ta'u haalli kam inni dhaloota raase inni biyya raasee si hambifatu ameen haleluuyaa si hambifatu harkaa baatee jiraatta darbitee jiraatta du'arra darbitee jiraatta yeelloorra darbitee jiraatta ilaame isa sodaatti sana bira darbitee jiraatta isa ofii keedhaa ofirratti sodaatti sana bira darbitee jiraatta isa ofii keedhaa ofirratti eegdee kana bira darbuun hin danda'amu jettee ofirratti eegdee sana bira darbitee jiraatta ofirratti raajaa ofirratti dubbadhaa darbeen jiraadha jedhaa du'a darbeen jiraadha jedhaa gadda darbeen jiraadha jedhaa nyaatamuu darbeen jiraadha maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin si eebbisa darbaa jiraadha rakkinarra darbaa jiraadha du'arra darbaa jiraadha yeelloorra darbaa jiraadha gaddarra darbaa jiraadha maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin yeroo kana kaasaa darbaa jiraadha haleluuyaa dandeettii qaba waaqayyo dabarsee jiraachisuudhaaf dandeettii qaba waaqayyo akka si darbitee jiraattuuf dandeettii qaba waaqayyo rakkina achitti dabarsee jiraachisuudhaaf dandeettii qaba waaqayyo dhiphinaaf gadda simarsee achitti dabarsee si jiraachisuuf dandeettii qaba dandeettii waaqayyootiin darbitee jiraatta humna waaqayyootiin darbitee jiraatta ayyaana waaqayyootiin darbitee jiraatta ulfina waaqayyootiin darbitee jiraatta hin nyaatamtu hin liqimfamu achitti nafu waaqayyo haala si qabe keessaa si baasa rakkina si qabe keessaa si baasa waan sodaatte keessaa si baasa waan jireenya kee sodaatte keessaa si baasa homtuu sirratti hin ta'u ameen haleluuyaa darbitee jiraata Phaawulos urgufatee ba'e du'ootuudhaan irratti eeganii du'ootuu irratti eeganii salphinootuu irratti eeganii urgufatee ba'e maqaa waaqayyootiin urgufadhaa ba'a du'a namni sirratti eege urgufadhaa ba'a du'a biyyi sirratti eege urgufadhaa ba'a yeelloo biyyi sirratti eege urgufadhaa ba'a sirratti hin ta'inoomtu fraadiyaas paaraatiina maakilaariyaa waan biyyi sirratti eege salphina biyyi sirratti eege urgufadhaa darbaa deema isin warra maqaa waaqayyoo sodaattanii aduun qajeelummaan ni qarrisaa fayyinuuf keessaa qabu isiniif hin ba'a isin yommus akka jabbii goorana keessaa beetti gadi baatanii burraaqxu wajjin taanan waaqayyo darbitee jiraatte hin burraaqxu waaqayyo si wajjin haa ta'u gooftaan jireenya keessan duukaa haa ta'u milkaa lula gamatti milkaa
asii utuu lolamtanii gamatti milkoomni keessaniin argama. Asii lolamaa otoo jirtanii ce'uun keessa sirriitti argama. Maaliif abbaa ce'umsaatu isin wajjiniin jira waan ta'eef, humna nama ceesisutu isin wajjiniin jira waan ta'eef. Kanaaf Phaawulos urgufatee darbita malee achi keessatti naftu nyaatamtu hin salphattu. Jabaatu isin wajjiniin jira. Uftannoo haa gargaaru, uftanni haa gargaaru. Si dhageenya gooftannuuf haa eebbisu. Barri sin jijjiiru, bara jijjiirtee baraan jiraatta. Caccabi markabaa yoo ta'e, hiddamuu yoo ta'e urgufattee darbitee jiraatta. Malee karaatti naftu nuun jettee dubbii kennutti dubbatte. Dubbiin kee amanamaa, jechi kee amanamaa, sagaleen kee amanamaa, wannati jette amansiisaa. Ilma Waaqayyo Waaqa jiraataa, maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin guddaa maqaa kee si galateeffachaa, guddaa maqaa kee ol kaasaa, guddaa siin si galateeffachaa. Ammas yaa Waaqayyo gooftaa machaa akka dubbatte, akka sagalee kee dubbatte, akka jecha kee dubbatte dhiiga holichaatiin dhalooti kun darbanii haa jiraatan. Rakkina kan biraa, gadda kan biraa, yeelloo kan biraa harka Waaqayyootiin darbanii haa jiraatan. Gooftaa karaa kee darbanii haa jiraatan. Gooftaa dhalooti kun karaa kee darbanii haa jiraatan. Rakkina kamirra karaa kee darbanii haa jiraatan. Dhiphina kamirra karaa kee darbanii haa jiraatan. Aduun qajeelummaa irratti haa ba'u. Ulfinni kee irratti haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin adeemanii haa milkaa'an. Haalli qabee karaan dhaabin. Rakkinni qabee karaan dhaabin. Dhiphinni kam qabee karaan dhaabin. Haa ce'an, haa darban, haa milkaa'an. Harki nama milkeessu yeroo kanaa kaasee dhiiga Kiristoos Yesuusin waaqarraa isaaniif haa ka'u. Galatoomii, ulfaadhu, eebbifami. Dubbii kana duukaa jirta. Dubbii kana duukaa waan haaraa goota. Dubbii kana duukaa hidhaa hiikta. Ati Waaqayyoodha, galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Oqubaan maqaa keef haa ta'u. Dubbii kee ulfaadhu. Sagalee kee ulfaadhu. Dhalooti kun darbanii haa jiraatan. Rakkina gamatti darbanii haa jiraatan. Dhiphina gamatti darbanii haa jiraatan. Ayyaana keen, ulfina keen, jabina keen, harka waaqummaa keen, dhiiga holichaatiin dhaloota kana duukaa ta'e. Akka fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Galatoom, ulfaadhu, eebbifami.